the good garfallo sigara fa sirrambu jet an sirrambu garu yero wajetun kakatin by evidence aura amma ijakiya yaketi rako ozo namni uma bareda tokko wana manjed eko morali nama tuqasi sanu uma ani rabbi ki yasodata wae akata qamamati keti kana physicala keti kana bar ya rabbi na disi yira dubbata ture bar ati kakatan arabsa turtemi ya rabbi nama uma keti nama arabsinan ana kessa mulata mosi qara kessa mulata video ki yedar be keessatti nama uma rabbiti nama arabse nama godini namittin tuntu qafakati sinje sura ki yabke demi shintibeti keessatti ubirat tilali wasak and anamni ilala nalaletinin oromo tawki yanabe kaba akati ilala nalale osonan dubbimne shaklin ki ya oromo kullu ilmasi komando arsenal ligakiyatu malketu simasi ani amma le irdem esin jeda ati kara alabat imbaro kana mudaf yero dire shekana Hussein Deman diqala hati achisi fidde fidalte male dalata bale timiti enyumma bale tokkon qabdu wadarkem tallam helwat kafalani fi bale farse anaro setemi irdem esitima antakka namni sumuni na kafale nama arabsen beku namni na kafalu sinjiru namni si beku sinjiru who are you birrin sin erga dule takka hinjiru yechu garu ati yechu warra mudaf dirre shekana Hussein daketu garatti si qabate achitti dhalatte male ijolle baletimiti wanni tokko fakkaatu wan tokkon maal ijike bar ige China fakkaata ijike ija China fakkaata fullike udan bera fakkaata udan bera yero roba berri wanno jala gorte udantu meda kilali slash intimatin sihara wa video waraba jirtami gafa galte suta rokaddu gide roba udan jartin te udante rakatu fulake walbarat tilali yo inni walin fakkanne ani kijiba sif shintibetin birqi tahe mamanni ficani birqi tahe haga fenfinne dhufte kana waraba jirtami gafa gadi debite motu subi ganama yero jartin te udante irakate udan salafat tilali fula ke sura afkati wal birat tilali yo inni walin fakkanne ani sobe jechu min sobe wasak indi mali tuni borkon by the way ani saba kanatti wonni ballese yo jirat badin gurguddon an ummata oromo ti ballese badin gurguddon an ufitti be ko rabbina hadithu an ufitti ballese badin gurguddon tokofa namitti takiti asandaboti wajin wadan so qabe ummata kanratti baase ummata arabsisu ummata birangaye lamafa namitti dero durbumma furatu dadabde jaartii nama itti fuure akka maqaan nun bande fitti kadheetiin jaartii nama itti fuure tana gara ummata afidu amma waan jarri balleessitu hunda keessatti ila yawmal qiyama akkuma sadaqatul jaariyaan jirtu sharrul jaariyaan ila yawmal qiyama narratti deemtu badii takkitti asan daaboo balleessituu fi badii sheekaroome balleessan yaa rabbi naadhiisi saba miskiina kana hin zollome rabbi kiyya wa naadhiisi rabbu maanna hadhiis kayri dalaga dhatti sharri dalage rabbi kiyya wa akkanan seene alifa qaranani sheeka dhugaase yaa rabbi naadhiisi tokko kana lammata sheeki kenna asli ramal baratanii jettanimi yeroo nama arrabsan hin booyan hin aaran kokkolfan nama arrabsan kokkolfan arrabsa kamal gootanii miira keessa galtan kokkolfan arrabsa kokkolfa isni deebifna akkasi maalo so isinu fagoon deemini obboleessi keessanillee arrabaan gad dhufe ka
warra hundaan qaaraa nyaatanii gadi yaatanii maa bakka keen ga'u maal go'a obboleessi kee eenyu qe'ee ga'u hundi nama arra fitan gayyaatanii nama hundaan nama hundaa yoo akka gayyaatanii namartan namni maal nuun jedhaan hin jiru ijoollee warra baay'ee baluu maal taatee namaan jedha bar namni ollaan qabdanii firan qabdanii jaalan jiru ana aalin hin jiru maal taatan ana ma waggaa kura asirraa namaa wallola takka obboleetti yookiin obboleettiin tiyya gabbaateetti akkana miidiyaa iyyuu fayyadaman hin jiran as jala amma faadar hulluu tiktook haalleekko gaarii miti akkanni maal taatan bakka haga isin xiqqoo xoorataa baatanii obboleessi keessan haa turu yookiin isin iskaalaayit eegadha ixan obboleessa keessanii kararraa goraa kamaan abbo gayyaatanii warra hundaan nama arrabsuun kun gaarii iree akkanni xuru'u inuma isinumaaf xuruudha mee amma warra hundaa yoo gabbaatanii nama arrabsan maalinni akka tokko maal maatii wal quban qabdanii badha itti guddattanii eessan isanillee maaltu isinitti farada inuun taane akka du'a abbaa keessanii kaleessa dhageettanii akkamiin namni guddaan kaleessa bilbilaan du'a abbaa kiyyaa dhagee jedhee boo yeeta abbaan abbaarkee ati dura hin qoranne oromoof qabsaayaa ture jette oromoof qara'e jette akkamitti abbaa kee gara inni gore dhabdee kaleessa bilbilaan sitti himan du'a abbaa keetii abbaan kee ka du'e sun si caalaati nama jiruun du'e konkaa Rabbi sodaadha jarana Rabbi sodaadha abbaan kiyya qabsorratti du'e Rabbi sodaadha bilbilaan natti himanii Rabbi sodaadha ati jiruun duute abbaa keetii Rabbi haa araaramu anallee haadha tiyya na biraa deeme abbaa keetii Rabbi haa araaramu abbaa kee Rabbi warra jaannata haa godhu ati nama jiruun du'e du'aa jiruun du'e wasak maal nama sheekati miti hin beeytu hin qaraane waa'ee haadhaaf abbaa haadhuma teetuu uteela hawwituuf san ubiraa quba qabda teetii garaa quuftee buluu malee maal jedhe allech dhageeffadhu anama waa yaa rabbi laadhiis yaa rabbi laadhiis waan baatii torbatti dhalatte tanaa wajji ani ufti keesse waan baatii torbatti dhalatte tanaa wajji amma baatii sagale dhadhee waan baatii torbatti dhalatte baatii torbatti tanaa wajji yoo deebii deebisu rabbumaan naan jedha ani waan jedhu keessatti ani bar akkanaa bargidee namaa wallolu uumaa ati uumamte affaxaaxarii kee ilaalee rabbiin sodaataa si qusataara bar sheeka maanni namni farana yellaman rabbi galitti nama sodaatu tokko hin jiru garuu haasaa kee kana afaan guuttachuu dadhabe kana naa beeke wallahi kana naa beeke afaan tu na hudha akka galee akka malee waatiin jedha yoo jedhu ninja ikabdanyal bakka because affaxaaxarii namaan qabdu keessa kiyyan na sodaata maaliif yoo akkas ilaalu waan badaa itti qajeelchuu sirritti dhayuu badaa sirritti dhayuu shinti beetiin agarsiise bara gaafa suudii dhayte nagarree mana nama hundaa mana nama kireeffate galu hundaa bar shinti beetii san caalu jiraan garreeti gaaf suudii dhayte gaaf suudii dhayte hin garree alaayyaamu miskiina kiyya ati bakka hunda shinti beetii ma Itoophiyaa ta muka jala dhaabatanii orofaa eeggatanii udaanan san seetaa biyya namaa kana Itoophiyaa keessaa baanan sheekaa kiyya rakkoo mana fincaanitiin adda baate gaafuma Itoophiyaa keessaa miila fuutee gabbaatu rakkoo mana fincaanii rakkoo uffataa rakkoo nyaataa ma'assalaama kanallee hubadhu achuma ma'assalaama cinqii fi gadadoon waan uffataniif waan nyaataniif bakka itti fincaananiif bakka rafanii Itoophiyaa keessaa baanan allaqe daqqaqe maa dogoggora namuma kanallee si himuun qabdu obboleewwan moo'ii ijoollee abbeerota keetii minaamini Dubaay kana ka deeman Suudii kana ka jiran hin qabdu nama birri sitti ergatee si bira kaatu jechuuf qoblamee turte maaltu amanee birri si bira kaata zarii teessan keessa maaltu amanee si bira kaata
amma xaaxii kee hin beeka foon kee firri kee warri firaa kabareetu achi ilaalee sheekaa kennan tuqin sheekaa kennan tuqin maayet kana dhibu mootu ka obboleessa xiqqoo saniiti maxxaw kachaalkom kan eega awara indasii hun habibi guddadhu ati dura guddadhu ati guddadhu xiqqoo eenyu sheekaa gobba keessa warri hunduu sheeku manatti fakkaate sheekaa gobba isin xiqqoo guddadha xiqqoo ifaa jellee isinitti hin qabnu isin nurraa miti guddadha daa'ima hin ta'u ani ilma kiyya gurfataara sheekaa roobee sitti hima ana mallee reef sitti hima abbaan kee hin duune ana jiraan osoo jiru jiraa kiyya waakkatin wasak abbaan kee ana kasitti fuudhe ka gosti beeytu ka ambi beeytu ka oromoon beeytu ka si fuusise ka umraa si geeffate allo ganaa waggaa 100 jiraadha hin booyin saree kiyya haala jireenyatu biyya nu baase wanti ati bilbilaan dhageette sun dogoggora abbaan kee ana sigalee ana isa waan namaa gooteef nama arrabsitaa jetteefi sin arrabsine situuyyuu tirii irraa nyaata irratti alba'e situuyyuu abbaa hin kabajan jennaan ana abbaa kee xiqqeesse sigalee miti sigalee ani si eebbisu eebbitiyya bakka gaariin si geetti si abaaru hin kuftaa jechuu anamma citisiin jedhe kunoo kanaaf sheekota keessaa darbamtee ijoollee xiqqoolee wajjin nama arrabsite sitti rifadhe akka abbaa keetii tokkotti huguruun geettu ammallee huguruun ga'inati gurbaa yoo guyyaa tokko si beelofte beela si baase yoo si guyyaa tokko beeloftee beela si baase sheekaa roobe takkaa ilmaan kiyya dhabaarre ilmaan baay'ee qaba huguruun ga'in yeroo xiqqotti xiqqeenna kee rabbiin haa agarsiisu ina kuno yoo ati nan tufsiifanne atillee onlaayinii jirta anillee onlaayinii jira mee bakka ati geettu si arga sheekaa roobe tuna jedha homattuun bu'in sheekaa roobe rabbi salphina kee yeroo dhiyootti na haa agarsiisu hin argita yoo ati gurgetti ishi yoo ani guyyaa tokko garaan obboleessa kiyya jedhee sirraa rifadhee si bira dhaabbadhe sima tokkocha bira yoo na argaaf osoo hin ta'in dhugaan si bira dhaabbadhee jira rabbi salphina kee yeroo dhiyootti na agarsiisu ishi ani immoo yoo waan jedhee si abaare kana dhiifama na gaafatteetiniin hin araaramne yoo atin argine ani waa takka rabbii kiyya biraa waan qabu sittuun ifaanye irra deddeebitee maqaa na balleessitee bara sigalee salphina kee rabbii yeroo dhiyootti na agarsiisu manima yaa maxam abbaan fedhe si deeggaree abbaan fedhe si haadhiisu ani sirrallee rakkoon qabu bakka si dhuftarree rakkoon qabu sheekummaa keessarra yefan lakkamuun hante maanoo isintuu xanirraa isinii lakkaa tokkoffaa hadiisaa fi quraana rabbii irratti sobdan namni qara'ee fi namni booda isinirraa qara'uu deemu isin taazaba maali jedha namni kaabaa rabbii jiisu asliidhaa jettan osoo namni sheekaa tokko daliila fidaa isiniin jedhe rabbi irratti sobdanii jechuu kijiba keettan kijiba diinaa rabbii irra keettan ani nama kaabaa sanuu akka ati dhayxuuf sababa sii ta'e malee nama diiguu mitiyan nama kaabaa diiguu mitiyan siigalee nama kaabaa rabbii diiguu mitiyan nama kaaballee si dur arge nama zambii qabaachuun malaa dhabuu malaa umraa miti hajjii 2-3 si dura hajjiyan siigalee gaafa atin dhalatin gaafa ati qumxaan siigalee gaafa ati hudduu qullaa ganda keessa deemtu waggaa 10 irraa mumkin ati jiraachuu dhabuu mala siigalee waggaa 10 irraa jiraachuu keetuu namni hin beeku ani waggaa 10 irraa osoo biyya kanan dhufin dura jechuun biyya kana waggaa 9 jira waggaa 10 irraa nama hajjii sadaffaa hajjee nama hajjee hifatee hujjaaja kaddamaa ture sigalee sobaami kun ijoollee amma makkaa na wajjin turantu jiraachuu sigalee miti tokko miizana
akkasii keessa dhiise nuti nama hujjaaja kaddamaa ture malee nama kaabaa rabbii diigurraa miti rabbii warra sanirra illee nun godhin sigalee tokko kana lammata iji isaa commaadhaa fuula isaa waan fakkaatu laaltanii maal isaatti oromoo fakkaataa jette amma warri kiyya osoo na gurgure osoo akka sangaa gabayaa keessanii gurguran kanatti na gurguranii ana tokkochi abbaan kiyya gurgure ka akka keetiitiif obboleessa keetii kana 150 bitu la uf jechuufi mi'an annama malkillee nama arrabsuumi nama uumaa rabbiitillee nama cabsuu barbaadu miti waan jedhuufi kan keessatti yaa rabbi naan dhiisi jedha jedha isuma dhugaa rabbii dhuguma rabbii yoo dubbanne anamma osoo magaalaa geessanii na gurguranii birrii ana tokkochitti gurguranii warri kenna ka akka keetii kana 150 kakadhee 150 maaliif dheerinnaan si caala bareedumaan si caala furdinaan si caala sikaleefi ati kaleessa na arrabsitee namni 3,000 silaale every single person hordoftoonni kiyya nama 1,000 gadin taru sanuu guyyaa tokkoof lamaami waggaa 10 jechuudha sigaleemi kunillee uf akkaabadu miti takka lammafa namni islaamaa hin boontaati hin boonta uf jajja uf dhaabda akkasittuu waan jettu san hin geettu sigalee miti sigalee bayyanatteef lattamatteen hin dandeessiftuu jedhan gabaabaa dubbiin kee jecha oromoon bayyanattee fi lattamatteen hin dandeessiftuu jedhan suni sirratti arge bayyanatteedhaati isa kana isa lammataa isa gizee udaantu shintibeetii keessa deemte shintibeetii huteela shintibeetiin Itoophiyaa habiibi huteela dhiisii eerpoortinuu bishaan hin qabu ati bar balaaxaa sanitti udaantet udaan kee sanuu udaan si keessaa biyyoo ammaa gashiruu yaatti kana bulteen albaatii onnoo si godhe malee qixxaa mishingaa si keessa waan hin buuneef shintibeetiin huteelli Itoophiyaa bar waan bishaan hin qabneef qubaan uf keessaa xarayda bar sigalee waan amma si birqii kana ani erga biyyaa bahe waggaa 21 nama shintibeetii bishaan hin qabnetti hinaafu naaf birqiidha shintibeetii siif haarawaa tana nuti gaafa humna qabnu keessatti jaartii namaa taaftaaf godhaa turre sigalee gizee jaartii mana namaa qama'uu deemnu gaafa ijoollee sigalee miti qilleetaam eegaatti gadi buute sitti himaa ani balaan naa sargiidhaa isiniin jedheera eegaatti gadi buute sitti himaa shintibeetii amma siif birqii ta'ee arrabaan arraabdu kana nuti gaafa ijoollee mana namaa asiira binnee dhaynet mana warra jaartii qabu asiira binnee dhayne gizee abbaan manaa waa bituu gabbaye dhaabatatti jaartii namaa shintibeetii akkasii keessa kiisingii godhaa turre na aldiinak wasak Ari kona di babarku